TikTok community is big. My account is dangerous. Kata shiniti sente mona antani wansan big male. Yo to the bed. Please, you will not guess the bullet. Siapa sih bahasa itu sono? Itu. Bukan understand ማድረግ ያቅታል መቼ ደህና ነገር አስተምሮ እንደሚያክሰው ታወራለህ እንዴ? ግን አያሉዳ ኤሳውልቴ ለኪዲስ ፊራኪያ መንግስታችን ጥሩ ነው፣ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው። አሁን ግን ትንሽ አሁን ሳይ ብዙ ሰው እየተራበ ነው። ወጣቱም የስራ እድል የለውም። Kam jirtu hordoftoota kiyya bakka jirtanitti nageenya keessan akka waychaaras viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadee guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanel kanaaf haaraa yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina. Mallattoo notification xiqqaachuun barbaada. Yaadoo qabaattan comment barreessa. Gidduu kana gaa viidiyoo yeroo isiniif hojjechaa jira. Guyyaan torban kan akka durii miti viidiyoo isinitti baay'ataa jira. So meejja kana keessa yoo danda'ame guyyaa 30 viidiyoo 30 hojjenna. Dadhababeenyaan 25 ji'a kana viidiyoo 25 hojjenna. Walitti aansanii jechuudha. Maaliif chaanaliin kun baay'ee dadhabeera irratti hojjetaan turre bada jijjiirama chaanaliin kun fidu jijjiirama subscriberiin fidu chaanaliin kun jijjiirama fidu ilaalla waan ta'eef so aga danda'ametti viidiyoo guyyaan isiniif dalagaa akka nuufini aga dhumaatti daawwadhaa yoo dadhabe walakkaa wal daawwadhaa viidiyoon kun akka inni vaariyaalii ba'uuf jechuudha yookiin yuutuubiin akka rikoomandii na godhuuf jechuudha so laayikii godhaa baay'een keessanii yeroo baay'een daawwattu namoota baay'ee daawwata garuu laayikiin saaxirnaadha. Subscribe ni hedduu laakiin saaxirnaadha. Sanii viidiyoo kana erga laaluun keessa namne laakii godhaa gara viidiyoo. TikTok community is big. My account noise dangerous. My big account is dying. 1 million and the one dying by Usha. TikTok, what is wrong? Rip. My TikTok Mubarik Musama 1.1 million. What is wrong? Wakana reporti godhara YouTube jechuudha. TikTok isa reporti gochaa ture yeroo inni gargaarsa walloo kana gargaaraa ture. So isa booda immoo deactive godhee ture. TikTok isa sana jechuudha. Maaliif yoo keessi ta'ee namoota itti namanii Telegram irratti groupiidhanii warri sababa biraa suni reporti gochaa jiru jechuudha. Birrii guddaa baatee jira gargaarsa birrii hedduu tolti qabame birrii sana fudhatee gubachuu waan danda'uuf inni deactive godhee ture. So isatu reporti live galeetu himataa jira jechuudha bakka. Gabaa iyyata dheeffata rakka yaadaatti dhagaa fi bakka hiikaa fi rakkate maal godhe Oromoon nageessanii warri TikTok Ingiliffaan immoo garsa rakkate himataa jiru hubadhaan egaa sagantaa keenya akkasitti naaseen pirankii mucaazim jettee miskiin Tumaan itti seenna jalqaba irratti immoo sagantaa haaraa tokko sagantaa baay'ee nama bashannansiisu isiniif qabannee Wanta terra isaan keessa deemu. Namoonni beekumatti sagaleen kee badaan naan taane. Maaliin godha? Isheedhaan qophooftee Ana doki. Ana miti seeneetii saayitii barfattee dhuftee darbee qophii keenyaan tinii taate. Maaliin godhee siraash? Yeroo namni ka programii kana ture ka sababii inni maal nuti sin gadisiisnu gaafa nuti yeroo waraabbii keessa dhufee dubbii Harreelaa tokko saayitiitu barfatamee. Ani daandiin akkan jirreeyyuun barreeffame waa'ee iftaarii mana. Malee at least dafeen ba'a. San kee kaadatti jalqabdee. Maali siraash? Dubbii gootee matummaa. Kaswayai. Anu je. Adumo. Abdi sudah tak pernah lagi kejar tak? Mana sar tadi. Mal seni tiram. Sagale isu itu najela cucute. Kata sini tisente mana antane wansan bekulale. Kau sih nasa kau gula berapa? Karena apa? Kot mesti es. Kot? Kotas? Kot? Mantap deh. Di rumah ya sista.
Iji kee diddiimateera. Ani amma seenee tittoon dubbadde sittee yoo dubbate. Anta ta'e surash. Seenetiin isi garuu dogoggora qabdu turte. Wayde. Franki taateetti. Maaltu mammaa jira jedhee? Akkam foolli kee jijjiirame. Ani waan hin jedhu iyyuu hin beeku hin eegne. Franki baay'ee nama ture garuu tursuu ture. Yookiin isin sirriitti wal loluu ture si ijoollee lolanii fi bakka isa mama seentaa tulaalla ture sila. Kanaaf gudii ergi turte sila feeneti. Sirriitti wal loluu sinirra ture garuu naafii ittiin gaammannu wakiidha. Sila deebitee sagantichatti ittiin deebitu seen. Miirri dhufeef sagantaa sana deebiteen hojjettu. Don't run. Yaadani TikTok hojjechuuf kaameraa namoota bitan jalqabdanii gaafa akkas sheeldii ta'uu nama naarsu. Amma inni kufuuf miti sila bishaan keessa lixuu ture. Aizoo. Kolfa durbaa bannaa. Gaafa lafarratti arganii waltajjii irratti gaafa arganii tokko tokko. Lafarratti saalfadhaa. Lafarratti koon saalfadhaa. Waltajjii kana waan ofii keetti uummatte wayii fakkaata achi utaaltee as utaaltee riitimiin sirkaan baduu gaafa akkas taatu. Badu sirri gadaa yeroo sirriitti keessa. Yeroo waltajjii irratti akkas taatu mudannoon addaa wanti si mudate jira. Wanti na mudate yaada sirriitti booda yaada isitti. Yeroo dheeraaf hin argaa ture si waltajjii irratti duraanis yaadni koo akka sirra ana astee eengadda sammuu erga biyyatti deebi'ee dhufe yeroo ayyaana irreechaa miidhagina itti wal agarree turre sana booda illee taphachiifna viidiyoo isaa. Waltajjii xiqqoon jettu guddaan jettu akka taatuun beektu waltajjii irratti waan addaa waan fudhattu jira akkas jedhanii dhugaa namoota isteejii irratti isqa guutummaa beekaa isteejii sirriitti hojjetanii muuziqaadhaani isteejiin marraan beekaa baay'ee isteejii namoota danda'an nama sirbisiisuu danda'an kanaan yeroo irreechaa vloogii isiniif hojjedheen ture gara caaluu viidiyoon sun walakkaansaa sirba Joorjii ture jechuudha. Jalqaba VIP qabannee ture nurra keessa VIP immoo fagaatu stage irra baay'ee fagaatama ani immoo vloogii jechuun barbaadetti iseen regular iseen uummataa wajjin naqee stage irratti viidiyoo guutummaa isaa isin waraabeen ture YouTube irratti illee baay'ee ilaalameera isinii fida yoo tiriitees irratti so muuziqaa baay'ee stage nama danda'udha baay'ee sirbini sirbu stage irratti baay'ee nama hawwatudha nama bashannansiisuudhaan baay'ee beekamaadha Joorjiin so nama baay'ee jaalladhudha namoonni vloogii sana ilaalle deemaa daawwadha. Waltajjii irratti shittoo si badhaasati. Shittoo na badhaatu intalli takka kaatee yaadni koo gadii sanitti. Odoo sirbi namni baay'ee illee jiru sirbu jiraan sirba libraa sirbu jira. Karaa manni baagadaa sirba jalqabaa suufiffannee sirba yeroo baay'ee. Sirba dhufteeti achi namoota biraa kaatee kolfaa dhuftee kiisii kiyya waa dhiibdi gad beektaa. Maaltaati qajeeltiin kolfii achi garagalte. Achi booda xiqqoo miti jiddu galeetti wayii. Akkas dhiibdeeti seene kiisii keessa kiisiin kiyya calqiidha. Hin dhaabadhu beektaa odoo sirbu kiisii kiyya keessa akka ulfaata. Maal na keessa keetti ammoo akka kan qabee ilaalu onnuudha qircii saamunaa qircii qaba. Fanjiin qircii saamunaa qaba kan jedhu dhageenya duraanii. Ya ilahi jedhee waanuma uumamu. Ya ilahi. Udah sudah gitu. Dafee sirba gabaabsee maayikii lafa kaa'ee bahe. Baheeti waan keessa kaa'an jedhee ijoollee maal ta'e naddu kan jechuudha. Yoo baasee giddina harkisee baasee keessaa baasu jechuudha. Dua isa gede gede waltajjii. Amma dua. Maal yeroo san kun hoteela haadhoo sun fayyadu. Abbaan mudannoo ajaa'ibaati. Keessumattuu shittoo manaatti yaaddee fi dimmoo osoo borsaa keessaa qabdu keessatti yaaddu. Itti yaaddee isa badhaasuuf hin dhumne yoona ijoolleen durbaa borsaatti waan baatanii deeman sanuma fuutee laattee ta'uu danda'a jaalarraa kan ka'e. Namni akka akkas nama jalannaa waan namaa kennu hin beeku namoota warqii baasanii illee namaa kennan jiru.
So mudannu ajaa'ibati waan baay'ee namatti toludha. Wangelawi. Ha? Wayyo. Aman akkasii kun maal jedhama? Afuura haa ta'uu, maal haa ta'uu, amma akkas dhuguma nama godhattanii yaaddu isin akkasin taa'ama. Dhibee jaalala. Dhibee jaalala kee na qabee gannanniisu. Marree. Dhibee jaalala eenyuma namaa hubata. Kophaa gubata. Eenyutu namaa hubata. Abbuma kophaa gubata. Eenyutu namaa hubata. Abbuma kophaa gubata. Dhibee jaalala. Dhibee jaalala abbuma kophaa gubata. Eenyutu namaa hubata. የሰራው ቪዲዮ ምንድነው ትርጉሙ? የቱካት ቪዲዮ ትርጉሙ ምንድነው? በአማርኛ ንገረኝ። መንግስት ያልኩት መንግስት አንድ ሚስጥር ልንገር እንዳልክ ገብቶኛል። አጀማመሩ ላይ አይደለ? ልክ ነኝ? ከዛ በኋላ ምን አለ? ጥሩ ነው የሆነ ምንድነው መንገዱ ምናምን ብቻ ጥሩ ነው ምናምን አልክና ግን ብለህ የሆነ ነገር አልክ። ንገረኝ ምንድነው? አንተ ደነዝ ይሄ ሁሉ አንድ አመት ሆነኝ እኔ አንተ ላይ ስለፋ ይሄን እንኳን አንደርስታንድ ማድረግ ያቅታል። መቼ ደህና ነገር አስተምሮ እንደሚያክሰው ታወራለህ እንዴ? ግን አያሉዳ ኤሳውልቴ ለኪዲስ ፊራኪያ ጃምቦ ጠላ ምንድነው? ጃምቦ ንግዲ ሺሻ ንግዲ ስላንዴ ኖርኩት ምንድነው? 150,000 ፎሎወር ቴንክ ዩ ሶ ማች። የግል ጥራት ቢኖር ትለምድ ነበር። 150,000 ፎሎወር ገባ። አንተ ለምን እኔ ከማስተምር ውጪ ማታ ደግሞ ለምን አታጠናም? ዲሽክን ይገስታ ታስተምር ራሱ አንጀት እያለኝ ነው ለራስ እንኳን ወይስ ፈተና ስለሌለው ነው? ትርጉሙን ቪዲዮን ይገጥይሴ ቪዲዮ ቋሲ ነገር ሲሳ ባችን ቪዲዮ ይወጀት የትረ መንግስታችን ሚስጥሪ ወይን ስትል ሆና ደቆ ሚስጥሪ ወይን ኡመን ይረከተ ኡመን ይረከተ ጋር ከተማ ጸደው ጥሩ ደባ ኡመን ዋኛቱ ደበ መንግስት ሆና ደቆ ኡመን ዋኛቱ ደበ ኡመን ደርገከ ሶጂ ቀም አኒ በክተ መንግስት ለውጢ ከነስነ ነገ ዋኑ ዱማን ነገ ጫለት ገሩ አዲ ፐርሰናሊ ጅሬኛ ኮን ነገ ገሩ መንግስት ኡመን ይረከተ ዋኛቱ ደበ በተለይ አከክልል ይገኛል ጉያቲ ሰዲኛቹን ቂንጦቲተ አከሰ ደማም ኢልሚንቲና ቀበጡዳ ጉያቲ ሰዲኛት ደ እንቲናን ሞን ቀበጠ ጉያቲ ሰዲኛቱ ማለ ጀጭ አከስተ ፎና ደቆ ጉያቲ ሰዲኛቹን ኦዱዱ ይፍታሪኪ ተውሱ መንግስት ፕሊዝ መንግስቲ ደርገጎታ በስራድል መንግስቲ ዋንተ አኒም በክተሞ ያው ሲቲስ ዋንዲ ወጅሩፍ ኡመተ ከናፊስ ትሪደንቲ ዋነንተ ፍነቲ መት ከናፈዱ ፌስቲ መማለ ለተን ፍቅር ግስት ካና ቪዲዮቺ ወይ ቢናሞታ ፋይቸር ነገኘት ዋን ፕሮፈካታ ማን መንግስቲ ወንጀሎ ዋን ሲያስ ወይ ፖለቲካ ማጭማ አሳርት ፈካዴቲ ኢሊሊዲሽ ግን እኔ መንግስታችን ጥሩ ነው፣ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው። አሁን ግን ትንሽ አሁን ሳይ ብዙ ሰው እየተራበ ነው። ወጣቱም የስራ እድል የለውም። የስራ እድል መፍጠር ቢቻል ምናምን ብዬ ሀሳቡን የሰጠሁት እንደ አንድ ዜጋ አሁን እንደዛ ነው ያልኩት። አንተ እኮ በልተህ ስትጠግብ ህዝብ የተራበ አይመስልም። አንተ ሆዳ ህዝብ እኮ ተርቧል። የተራበ ሰው አለ። ህዝብ እያለቀ ነው። ማን ነው እየተራበ ነው ያልከው? አዎ ሰዎች እየተራቡ ነው። ወጣቶች ደግሞ የስራ እድል ምናምን ይፈጠርላቸው መንግስት። እኔ ታውቃለህ ሁሉን ነገር ደግፋለሁ። የበለጠ ግን እኔ ኑሮዬን ነው የምደግፈው። ግን ደግሞ ለእነዚህ ልጆች የስራ እድል ምናምን ይመቻቻል እኮ እንደ ለመንግስት እንደ ቅርበቴ ሀሳብ እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ምን አሉ መንግስቶቹ
ጠርተውኛል ሊያዝሩኝ አይ ምንም አይሉም እንደዚህ ነገር እኮ ምን ነው ስንት ነገር ወጥቶ ይሳደብ የለ እንዴ ሌላው ለፖለቲካ እኔ ፖለቲካ አይደለም ሐሳብን የሰጠው ምን ይሉኛል ምን ነው እዚህ ሀገር ላይ ስንቱ ፖለቲካ እየተሳደበ እየታሰረ ነው እንዴው አንጻራዊ ነፃነት እኮ አለ ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትም አለ በአንጻራዊነት እኔ እንደዛው ሊሞራት ታላ እኔ እናንተ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው እኔ እንጃ አይመስለኝም እኔ እናንተ መካከል ልዩነት ያለ አይመስለኝም uga lavi malkan kan namota tiktok irra geemi tabatan keessa lavi maarachiif naawunfa kanatti tolu baay'een isaanii warra rabsu yookiin waa'ee amantiiti yookiin gandummaadha yookiin waan ta'eef nama wayirraa sa'uudha bakka kan jira kana xaba uumuudha bakka nama kufalchisu nama bohaarsuudha baay'ee laa warra laavi taban keessa namoota natti tolanidha hordoftoota kiyyaa viidiyoon sitti qaadee kana fakkaata moonni hagammaatu laayik hin godhin tu subscribe godha daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhattee nutti nagaan